Nagaanii fi jaalalli Waaqayyoo bakkaaf iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Hordoftoonni TV Ifa Fayyinaa marti keessan teessanii karaa miidiyaa garaagaraa nu hordofaa kan jirtan baga nagaa taatan isiniin jenna. Maqaan koo Ergamaa Geetaahuun Imruu Waldaa Ifa Fayyinaa akkasumas immoo TV Ifa Fayyinaa irraa akkam jirtu baga nagaa taatani. Waaqayyo isa karaa hundumaa nagaa nuuf kenne guddisnee galateeffannaa. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa akkas jedha. Isaayyaas 52 lakkoofsa 7-8 akkas jedha. Warri nagaa labsan fayyina abdachiisan Waaqayyoon kee mo'eera jedhanii Xiyoonitti misraachoo himan. Tulluu irraan mul'achuun isaanii maal nama gammachiisa. Waaqayyo ulfina isaatiin Xiyoonitti deebi'uu isaa eegdonni kee ija isaaniitiin yeroo arganitti in gammadu. Sagalee isaaniis dhageessisanii walii wajjin in faarfatu jedhaan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Fuula keessanitti kan argame amma waldaan keenya waldaan Ifa Fayyinaa addunyaa akkasumas televezyiiniin Ifa Fayyinaa konferensii hafuuraa guddaa guyyaa 3tiif turu onkololeessa 25 amma onkololeessa 27tti qopheessitee waan jirtuuf konferensii kana irratti isin afeeruudhaaf as dhufe. Konferensiin kun sagantaa guddaa sagantaa ajaa'ibsiisaa Waaqayyoo irratti hojii aangoo hojjetu, Waaqayyoo irratti ulfina isaa mul'isu, Waaqayyoo irratti nagaa dhalootaa labsu waan ta'eef konferensii kana irratti dhuftanii yookaan sagantaa kana irratti dhuftanii akka isin hirmaattan jaalala Waaqayyootiin isin afeera. Egaa sagantaa kana irratti harki Waaqayyoo hin mul'ata. Warra dhukkubsatan hedduudhaaf hin kadhanna, warra ba'aa qaban hedduudhaaf hin kadhanna, dhukkuba garaagaraa kan qaban rakkina garaagaraa jala kan jiran dhibee garaagaraa baatanii kan jiraniif hin kadhatama. Kanaaf konferensii kana irratti argamtanii akka hirmaattan. Egaa biyya alas biyya keessas kan jirtan iddoo garaagaraa kan jirtan konferensii kana irratti hirmaachuudhaaf fedhii kan qabdan dhuftanii sagantaa kana irratti akka isin argamtan isinan afeera jechuudha. Konferensiin kun ulfinni Waaqayyoo irratti mul'ata. Waanjoon hin caba, hidhaan hin hiikama, warri naafatan hin diriiru, warri jaaman hin banamu, warri duudan hin banamu, hidhaa seexanaatiin kan rakkatan hin hiikamu. Akkasumas immoo lubbuuwwan haaraan Kiristoositti hin amanne Kiristoositti dhufanii hin amanu, hin fayyu. Wangeelli mootummaa Kiristoos hin lallabama, faarfannaan hin faarfatama. Akkasumas faarfattoonni namoonni Waaqayyoo irratti afeeramaniiru waan ta'eef sagantaa kanarraa namni tokko iyyuu hafuun irra hin jiraatu. Carraan kun isin hin darbin. Kottaa isiniif kadhanna. Sagantaan kun sagantaa addaati. Yeroo itti dhaloonni hiikkatu, yeroo itti dhaloonni warri abdii hin qabne jajjabaatan, yeroo warri itti nagaa hin qabne nagaa argatanidha. Kanaaf sagantaa kana irratti kottaa hirmaadhaan isiniin jedha. Waaqayyo waan haaraa godha. Hidhaan keessan hin hiikama. Ba'aan fudhattanii dhuftanii fudhattanii galuu hin dandeessan. Kanaaf irratti argamaan isiniin jedha. Onkololeessa 25, 26, 27 jechuun jimaata sanbata duraaf sanbata guddaadha. Iddoon nuyi itti argamnu magaalaa Bishooftuu yookaan waldaa Ifa Fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuutti argamudha. Akkasumas immoo yaada garaagaraa argachuudhaaf yookaan odeeffannoo guutuu argachuudhaaf lakkoofsa bilbilaa toora iskiriinii televezyiinii Ifa Fayyinaa irraa argachuu dandeessu. Achirraa fudhattanii wanta isin rakkisu kamiin nu gaafachuu dandeessu. Iddoo bultii kan barbaaddanis isiniif waldaan mijeessuu dandeessi. Waaqayyo nutti meera. Hidhaan namootaa hin hiikama. Abaarsin cabaa irratti argamaan isiniin jedha. Eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Isinan jaalladhaa. Barri keessan eebbifamaa haa ta'u.